garuu xiqqoo icciitii wayillee waan akkanatti jira rabbi gaarii godhu waa hunda quba qabaachuu wayyaa isiin naan jetteetuma maali obboleetti anis akkasuma maaliidha waa hunda keessa si maali osoo sittuun himin jedhee gaafadhe beeta yoo laalu mucayyoonni akiraa mucaa firoonni beekumsa guddaa qabnaa firoon wal fuunee amata meeqa waliin jiraannee ijoolleellee walirraa qabna ta'eeti. Suuraa ijoollee isiitii fi min qalladii meeti waan ta'an ishee kan sun dubbii galan firoo mata firoo irraa gabboo akka yaa kee firoo kana yoo fedhe yaa kee maqaa isaatu hunda wammaachi yoo duuba maarree firoo maatan isin gama maqaa isaati kaa'u maal beetare maal ta'e firoo maqaa isaati mi duuba maarree firoon akkana ta'e viidiyoo waraabaa firoo isin naqe waan fedhe ta'e innaa ta'e yaa kee mee waan ansin jedhaaru dhageettee isin sanna dubbisiisee ayya likkii maal amma maal sin jedhan fakkeenya isin sanna namaan na dubbisee itti miira ijoollee hojii qabdi itti heerumti jaartii isaati amma dura fuudhee qabaa ufiroon infitaa qoo yayyee tatana caaltuu rabbiin waa baasu jedhee namtichi asumaan warroonni yuutuuba gurguraa kan mallaqa eegalee kaffaltii eegalee barnoota wajjin bitachuu barbaadan jechuudha. Lakkoofsi kiyya WhatsApp as jala jiru kanaan na dubbistan isin jechuu barbaada akkuma beektan duraan yuutuuba qofa gurguruu ture. Amma immootu namoonni hedduun akkaataa fayyadamtii isaa hin beekanii akkaataa itti fayyadamnu hin beeknu jedhanii namoota hedduutu maaliif akkaataa itti fayyadamnu kana hin beekne maaliif maallaqa hedduu itti baafne bitannaa ofii akkaataa itti fayyadamnu hin beeknu. Namni jedhee abdii muratee taa'u jiru nama hedduutu jira. Akkasumas namoonni bitatanii akkaataa itti fayyadaman wallaalanii taa'u jiranis ni jiran. Yeroo ammaa kana keessatti guruppii barnootaa warroota yuutuubii bitatan qofaaf bannee gurmeessinee jirra. Warroonni immoo amma dura bitattanis barachaa akka jirtan koomantii gochuu ni dandeessan. Asumaan immoo amma walumaa galattuu warroonni yuutuubii jaayiza ta'ee guutee maallaqa eegale bitachuu barbaadan gatii diskaawuntirra akka jiruun ni beektan jechuudha. Namoonni hedduun samuunii kana erga ramadaana keessa diskaawuntii goonee ol deebi'ee hin jiru. Diskaawuntii bareedaarra jira. Warroonni bitachuu barbaadan jedha. Warroonni akkasumas jajjabeessaa jirtan guddaa naaf galatooma isiniin jedha. Abdii hin muratina barnoota akkaataa itti fayyadamtii isaa hin beeknu jettanii cinqamtanii yuutuubii bitachuu dhaabdanii hin taa'ina kootaati itti fayyadama waan isin fayyadu jechuu barbaada. Akkuma argitan faayidaa isaatis namoonni nu gaafattan hedduu jira. Silaa guyyaa har'aa bal'inaa waa'ee faayidaa isaa bu'aa isaa miidhaa isaas isinii himaa garummatu yeroo biraa ni barbaadan taanan yeroo biraa bal'inaan isiniif kawaraabu ta'a. Garummootu yuutuubni miidhaa irra faayidaa guddaa qaba. Ni beektan miidiyaa kanarratti namoonni hedduun irraa fayyadamaa jiranii. Sanummootu isin immoo maallaqa itti baastan kun osoo isin mul'achuun ta'in booddee faayidaa isin irraa argantattu abdii isinitti hora jechuu barbaada. Waan hin beekneef garuu waan hin beekne nama hin beektu jedhanii namni hundinuu beekumsa wajjin hin dharata kiyyaa warroonni hin beeknes isin barsiisa isiniin jedheera. Wanna kana caale immoo wanni isin hin galle yoo jiraata ta'e gaafachuun ni dandeessanii. Guyyaa har'aa immoo warroota yuutuubii gurguraa bitachuu barbaadan qofa barbaada isiniin jechuu barbaada. Warroonni bitachuu feetan qofti na dubbisaa isiniin jedha. Warroonni kaawwan immoo gaafilee garaagaraa warra gaafachuu barbaada yeroo biraa bal'inaan viidiyoo isiniif waraabee miidhaa isaatiif akkasumas faayidaa isaa maal akka fakkaatu isiniif ibsuu danda'a. Gaafas isinillee abdii ofii hortanii namoonni bitachuuf yaaddanii sodaatan hundi keessanuu as garagaltanii bitachuu dandeettan jeetii yaada. Kanaafuu heloo naan jedhaa isiniin jedhaa isin jaalladhaa naaf galatooma. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka isin jirtan nageenya haa jiraatu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya har'a karankii gabaabduu takka caaltuu irra dalaguudhaaf waamee dhufe. Sagalee mijoon takkallee naa kaayina numa jedhee walumaa galaani isin firankii akkana irra dalaginaan jennaan anumatu naa kaayi jedheeni walumaa galaan isin maal jettee naa keettee jaarsa kiyya ka duraaniiti ijoollee waliin qabna jetteeti. Suuraa wayileen ergitee ammoo suuraan sun walumaa galaan nama ol beekanii suuraa akkanuma normaal waliin kakka'anii ijoolleelleen ta'isiitii miti ta duraan saahibbanii ta firaanii jirtii migisee namni wanni magalaan ol fuudhee ka'u. Waan akkasiiti asik kaate moo eessa kaatee iyyuu beeku walumaa galaan hin gaafanne illee beekamaan ammoo Finfinnee jira bakka akkanaa jira jedhee Boolee Mikaayil jira jedheeni akkasii walumaa galaan caaltuu ammoo waamee maal jechuun deema mucaan ijoollee qaba jaartiis qaba ammas xiqqoo jiruu tanarratti waa yeroo baay'ee rakkinnan dhabuu nama baay'eetu itti heerumee jalaa bahee kanaaf ammoo bakka hin taanetti kuufaartaa uf eeggachuun deema uf eegee osoo itti heerumuu walumaa galaan filannoon keetti waan kana dhageettee itti deemtaaf asirraa dhaabattaa jechuun deema. Kabajamtoota hordoftoota kiyya mata duree isin dheeressaa qophii kenna katumuraan wajjin turtii gaarii isin jedha baay. Okay, baga nagaan dhuftan viidiyoo waraabu jira wayi takkumaan viidiyoo illee eegaleen dhufte salaamallee asumaan idmeenuma waraabu anuma qaraata rakkoon qabu anuma qara iyyu kala salaam rakkoon qabu maal waraabaa jirtu viidiyoo TikTok banadhee maayi kanaara TikTok waraabudha
Hi guys. Hello, tapi kan deketin ini. Tap share copy mal goda jedaniyu. Tap Aga hordoftaaf daawwattoota keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya jirtu baga jiraatan siin jenna. Samoona tana guyyaa lama sadi turre irraa isin irraa banneerra. Ani si yaadeera isin na yaadanii kan hin beeknu. Nullee si yaadne godhe. Nullee si yaadne jedhe. Wanni hadda si waameef khayri inshallah wanni takka takka khayrii fakkaatteeti. Wanni takka takka khayrii fakkaattee sharriin dhufti wanni takka takka immoo sharrii fakkaattee khayriin dhufti beektaa. Akkam jechuun. Jechuun rabbitu afaan oromootiin rabbii yeroo waa dubbatu khayrii fakkaattee waa sharri isinitti taati. Sharrii fakkaattees khayriin dhufti isin hin beektanii rabbi malee ka beekuu jedha si galee waan garii kaasoo sharrii fakkaatu geessi isaa khayriitu jira walumaa galaan. Jechaan amma si himuuf deemu kana faatu inni malaaf jedhe. Siif galee akkasii walumaa galaan michoon takka sagalee naa keetteeti. Waa hedduun anaasaa dhaqxee viidiyoon illee naa bilbiltee obboleettii tiyya caaltuu wannu barsiisii waan itti muqabaa naan jettee naan barattu lakkoofsi kee online irra jira maal rakkoo gaa. Lakkoofsa keen argine ta'a fakkeenya yookaan wanni mana sitti muu haasoftu fa'a fakkeenya dhalaatti nan beektaami yookaan waliin haafti fa'a beektaa dhugaallee walitti himtu. Saniif maal irraa feetaa jedheeni anummaan waliin haasofneeti. Dhugumaan caaltuu nama yeroo durarraa kaasee hordofuu sirriitti ni jaaladhaa dhugaa feenan caaltuu akka bareedeetiin ilaala. Garuu xiqqoo icciitii wayiilee waan akkanatti jira rabbi gaarii godhu waa hunda quba qabaachuu wayyaa isiin naan jetteetuma maali obboleetti. Anis akkasuma maalidha waa hunda keessa si maali osoo isittuu nimin jedhee gaafadhee beektaa yoo laalu mucayyoonni akiraa mucaa firoon beekumsa guddaa qabnaa firoon wal fuunee amata meeqa waliin jiraannee ijoolleellee walirraa qabna ta'eeti. Suuraa ijoollee isiitii fi meen qalladimmeeti waan hin taane sheekamaa dubbii galan firoo maata firoo irraa gabboo akka yaakii firoo kana yoo fedhe yaakii maqaa isaatu hunda wammaachi yoo duuba maarree firoo maata isin gamaa gamaa maqaa isaati kaa'u maal beekare maal ta'e firoo maqaa isaati mi duuba maarree firoo akkana ta'e viidiyoo waraabaa firoo maal isin naqe waan viidiyoo ta'e innaa ta'e yaakii mee waan isin jedhaaru dhageettee isin na dubbisiise ayya likkii maal amma maal isin jedhan fakkeenya isin masan namaan na dubbisee jettee miira ijoollee hojii qabdi itti heerumte jaartii isaati amma dura fuudhee qabaa ufiroon infitaa qoo yayyee tatana caaltuu rabbiin waa baasu jedhee namtichee yeroo dhagaika ijoolleellee na ergisiise kun oomishee viidiyoollee ni jira qoo maal goota viidiyoo jiraate maan na galcheen ofiillee na ergee jechuun ni dandeetta viidiyoo kaisiitii fi firoo fi daa'imman walitti jira qoo kaasee garsiisa dura immoo waa hunda sitti mee keessa garsiisa caaltuu aappiin bara obboleessa kee kaanumaaf sihii kana akkana waliin nu maxxansuun dhufe amma na garre viidiyoollee anaa fi si'ii fi ijoollee ta'ennallee viidiyoo mi aappii akkasitti dhufe eenyummaan shawwadamu aappii fi viidiyoo kana aappii sanii yoo isiniif tolchitee sitti ergitee ati amante gogummaa tanteetiin jiraadhu malee ana nan gowwoomsitu obboleessa kee na dhageettaami amma dhagaye walumaa galaanate ani wannumaan soomeefu simatti muudhaaf yaani busxaqaalleen booda ni beekaa akkamitti beekaa na dho'isitee osoo hin ta'in beekaatuma si itti deemu si wayyaaf jedhe malee irra deebisiin hin jenne ammallee akkasii walumaa galaan bakka hin taanetti kufu jirta walumaa galaan akkas caaltu walumaa galaan bakka hin taane kufu jirta of laali mucaa keessallee dhugaan beeyni yoo beeyne kan durallee nama hundarra beeytaanatu sirra loluu jira. Muktaari bulchaan famanana dhufee dhagaan dha'ee lafa jala dabarsee walii gaaf tokko ana aarsee. Jadiinna dhufee nan obboleessi kiyya deemi asii dhagaye jadiinna dhufee na gorsee na obbole amma taasii bayyadeen Muktaari akka ila duu kana na barbaada na osoo argee sikkiinaan na waraanuudhaaf. Kana hunda jechuun taphaa miti walumaa galaan si galee ati obboleettiitii jedheeti. Garuu ammoo yoo waan sharrii wayii arge yookaan waan khayrii fakkaattee sharrii as deemtu arge sitti muun kiyya waajiba si galee diddus hojii waan dogongoree tokko abbaan booda ofii baadhata. Si fakkaate. Maaliin? Wanummaa naasaa hartu kunu. Haa jechuudha. Ati dhalaan feete silkii waan kee online irraa fudhattee waan feete sin lafa laftee na galchaare. Jaartii meeqa qabanaa jette beektaa? Jaartii meeqa qabanaa jette? Anfiroo waamee sirra dhaabee gaafachuu deema obboleettii anas hima tapha dhiise. Waa hunda dhugaa lafa kakkaa'ee qoy kanas hima. Dhugaa lafa kakkaa'ee yoo si fuudhee rakkoon qabu si dhoysee garuu ammoo si sodaadhe amma booda namni hin beekan dhiira akkamii beektaa? Dhiirri akkamii beektaa? Osoo guyyaa san itti akkana jedhee itti mee dhagaye caaltu firoo waamee amma laa dhugaa jirtu lafa kaayi. Amma dhiira hin beeka dhiirri akkamii beektaa? Jaartii dura itti sobaniiti dhugaan bulchan jedhan mammaa kuma tokkos. Kijibaan galchanii dhalaa akkamii beektaa kijibni dhalaani kijiba feeti. Darzanaan itti gadhiisi bismillahirrahmanirrahiim ta'ii keetaa barakaa obboleessaa gubbaa gadi fidii maaraan tunti yattan dhalaa. Manaan galchitee obboleetteetii yattaan aniin kun guyyaa saniin qama een mirkaane.
Guyyaan kameen ammoo kunoo nama dalagatu laal ganama subii bahee galgala gala. Siitaati jirtuun tun jettaa torban fa'eete. Tokkannaa lalla qadarri kiyya kanuma itti laa siigalee mi'a. Maadhiirri isa malee hin jiru. Hin jiru miti laa isiinuu maaliif jedhi ka? Maaliif hojii jira? Ana walumaa galaan firooni akkasa kijibaarullee ni beeka jedhe. Qoyka. Amma maal godhuu beekame beektaa nyam godhee qabee obboleessa kiyya waan isii himtu san guutuu quba qabna. Isiilleen qubuma qabdi. Amma lallafa jalsi dabarsa. Dhagaye kan rakkoon qabu sagalee kaballaa isaa hin malannan rakkoon qabu. Waan jiru san himii jedhaan jedhan. Ati laal afaan maal hin dubbatin isarra hin dubbatin ansillee wallee dhiislee sin jedhan jiru. Ati maal kasaartuu akkas jedheen. Asirraa dhagaan jiru waan ati hasaartu kana Kala isarraa ni dhageetta. Kun hundillee dhugaa miti. Bara isarraa ni dhageettas hin jedhe. Walumaa gala mucaan tokko lama miti gaa torbaa qaba dhalaa jaartii torba. Qoyka inni hiike abarra koon itti wal ta'uu ni dudee hiike. Hiikure. Ati amma walumaa galaan hiikamuu deemta atillee ati amma takka lama akka hin hiikamneef. Maal si godhu duuba ishee kamaa waan hin taane haasofte isaati waan. Yoo maraatte siina kaa yoo maraatte siina. Barama yoo maraatte siina. Waan an jettee ana hojii dhaabbachaa maarree jechuuf bara. Mana jetta kama mau Waan taane asiin waan keessan beeni namarraa fuutee oduu namni diigaa. Amma dhugaa beenan amma siidhaa geette. Jela amma susit kasat kusihin. Amma yoo maraatte simayina malee. Wallahi wanta dhagahuuti naan simayina malee. Namni naafaadha malee namni taani taa fuudhee. Ani akkasirraa ni Amma isin amma barri warri. Isin hin jedhin ani akkasirraa ni naamne beekta nama hundarraayyuu. Hundi keessanuu ni beeyna. Nama hundaa. Viidiyoon nama waraabatu waan waan jechuun hinaaffaa takka fa'a. Wallahi. Hinaaffaa yookiin kijiba. La akkas Dhugalleessin taanaan jedhee sirraa fuudhallee hin jiru ammas. Akkas taanaan haga mucaa fidee deebi'utti waan akkasitti dubbadhu garuu ammoo firoo telefoona fuudhee irraa ragaa waraabee sagalee isaatiif sigalee mee tari gaariye. Akka beektaa jaaltu walumaa galaan nan amma sitti ni naasoo jedhe. Firoo waameeti. Waa'ee nama maasofte. Dhagaye firoo waameeti. Fidee sagalee isaa osoo dura sibiran geessin sagalee reekoordii irra kaayee obboleessa kiyya garbicee ibaluu naa bilbil jannaati micee maqaan jannaati naa bilbiltee jirta. Waa hunda naa naasoftee jirti viidiyooleen qoy ka maqaa isii ta'e viidiyoolee waa hunda naa torbaatu jira hundi isaanii mucaan akkanumatti yeroo fuudhee torbaan faayee geette akkana ciiti akkanatu jira na filattamoo dhugaa filatta hin deemtamoo hin teettadhaa mucaan. Dhuguma ta'ee bara dubbii kijibaa gannaan liqibsiiftu siigalee asirra na jirti. Hunduu kijibamii. Kijiba yoo waan ati asuma hunduu haasaa jirtu kun hundi kijiba. Kalas dee. Ni deema eegaa. Caaltu nasi. Deemsaan hundi deemamaa deemnaan Taa jettee. jechuun kiyya ani durallee simaaf jecha wanni godhe. Dubbiin kijibaa hin hadhooftii misi. Waan himtu dhabde. Yalla ayye galatoo. Ana ammoo mucaa fideedhaa dhugaa xiqqoo gita sanillee maa deebiteetuma ifa Mustafa maal jettaa hin beekan. Dhiifama itti isin hin jedhu deematummaanu dubbima dhugaatu siyaa taatu. Oke kabajamtoota hordoftoota kiyya kun akkuma argitan jechuudhaan turmallee piraankii irratti dalagee jechuudha. Piraankiin garuu naan ta'an jechuu danda'a walumaa galaani. Kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyya si ammoo firoo ammoo maal godha beektanii firoo dhaqeeti. Piraankii irratti dalaganna irrumatti dalagalaa firoo dhaqee wanni Mustafaan jedhe sun guutuu dhugaadha. Erga ammoo tasana jalaa baate an durallee sima sodaadhee sitti muudite erga na jalaa baate wanni godhuun qabu yoo na firattee na wajjin deemte amma irraa kaasee ta'uu baatta ittiin na akiraati jedhedhaan. Isin galemi piraankii ta'uu hamma itti garanaan ta'uu diddu gara diddu kanaaf ammoo firootti dhaqee firoolleen asuma jira ammas reefu na bilbilee ka'ee bakka wayii deemna naan jedhee atta isin wajjiinuu jechuudha. Kanaaf ammoo isa dhaqeeti waan Mustafaan jedhe sagalee keessisiisa dura firooma akkana reekoordii akkana achi jalli haasa'eedhaan itti mee ka'ee mata duree akkana caaltu piraankii goonaa walaabsee. Kuma isiin ceyoon tun sagalee sii keetti naa keetti san itti gadhageessise sanuma haasa'eedhaan gadhiise isii ta'uu dideennan gadhiise haa jedhu. Achi booda ammoo maal jedhaan beektan caaltu buleettii dhagaye jedheen firoollee fide firoo waan duratti jette san jedheedhaan himi achi booda firoon dhufeeti dhiifama kaa durallee dhugaa feenan akkan taane ta'ee yeroo san daa'imummaa faana jira tasawwarri osoo ani fedhin faana fuudhanii saniif si dhoyse malee walumaa galaa waan biraatiif miti dhiifama naaf godhinarraa ta'eedhaan walumaa galaa yeroo san caaltuun ta'amma goomsuu didde kana piraankii addaa taati. Walumaa himma kabajamtoota hordoftoota kiyya qophii kenna kata waraana wajjin turtii gaarii isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.